Abbaa dhiiraa, sangaan haa gurguraati. Haa gurguraati. Meeqa jettaan gatii isaa? Gatiin 130. 130 waggaa jettu maal baanta? Qarshii 130. Maaliin baana si fakkaatti? Qarshii 130 guutuu 130 bitee salliixa naaf hin caana. Lakkii dhadhaasii udaana. Gowwaa ati magaalaa quban qabdu. Aboo Umaree, arraan tana maal taatee takkan laaffatte? Fuulli hundi si gurraachome. Yaa boomee na dhiisi. Har'a ifiifuu wayinatti hafte. Magaalarraan deddeemee babbashannana jeetin haawwataa hidhaqee osoon qoonqoon nyaatin guyyaa guutuu achi keessa oolee dhufe. Maali? Maaltu qoonqoo malee si oolcha? Haawwataa keessa manni nyaataa hin jiru. Mana nyaataati jee kanin an ol seenu hundi manuma jimaati. Fooqiis jalaa laalee asirra kaaffeen bareedaan jiraachuun oolu jee hoggaan itti ol bahu fooqiinis tanuma jimaati. Kaaffee jimaa malee kaaffee nyaataan hin dhabe. Namninis akkaan itti goree taa'ee wajjin hin nyaanne namuma jimaa nyaatu malee nama nyaata nyaatuun hin dhabe. Wanni afatan garaabaa jimaa, ta itti ciqilfatan garaabaa jimaa, ta nyaatan jimaadha. Walleenuu biyya tanatti mana jimaa malee mana nyaataa jedhanii nama gaafachuunuu qaanyiidha jeetin qaanfadhee agabuu oolee gale. Duuba yaa Umaree keenya, hanga agabuu ooltu. Inninuu gosa hedduudha. Isuma waliin bayyaa'inat godhattee hin nyaattu. Hayi Jamaalee, qomti maal taateet akkas iitoyte boo? Saahiba kiyya, iitaa mitii bar. Osoon mana sibiilaa dhaqee ispoortii dalaguutiin akkanatti daratii baase. Abootu waa daratii miti. Hudduu qomarraan si behe malee deem dhalaa dabbaa hin qabne irraa qoodu. Aboo firoomsa, ablee maaliif fiinta isii gaddeebiftee saanee laastiqaa keessa yoo urte hoo? Yoom fiinta ol deebisee kaaye gisee meeshaa barbaaddu harka si dirti jeetii bar. Akka isiin nan dirre annin eeggadha kaa. Saanaanis bar akka isiin hin dirre irraa qabeenii taa'u.